Fuuni dhaggeeffattootaaf hordoftoonni YouTube Saaraadha. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii galata waaqayyoo nagaadha. Yaa'u har'a kana jechuudha wanta isiniif hojjechuu barbaadu tokko yoo jiraate jechuudha. Piroostitii akkamittiin hojjetu chicken irraa isa jedhamudha jechuudha. Akkasittiin jechuudha mi'a qopheeffadhee jira. Kuni jechuun watatii sanaa yookaas haliib kan jedhamu sanaadha. Kun immoo chickenidha. Chickenidha jechuudha. Isinumatti agarsiisuuf malee nama kanatti dhimma isaa godhatee nyaachuuf ka'ellee hin jiru jechuudha. Yaa kanarraa waa barattu jedheetii yaada jechuudha. Kun immoo bishaanii. Kun immoo qimamii isaati jechuudha. Qimamii isaa waa hundumaa of keessatti qabatee jira jechuudha. As immoo akkuma argitan jechuudha. Kun immoo daakuudha jechuudha. Daakuu ni beektu jechuudha. Daakuu furnooti. Asumaanuu ashaboolleen ni qabna jechuudha. Asii gala amma fakkeenyaaf kana jechuudha. Maankaa tokkoon itti naqa jechuudha. Maankaa tokko itti naqee jira. Ashaboolli jechuudha akkuma kana jechuudha. Maankaa xiqqaa tokko itti naqa jechuudha. Maankaa xiqqaa tokko itti naqee jira. Ammas jechuudha dhaggeeffattootaaf hordoftoonni Saaraa Saarichoo jalatti argamtan hundumti keessan akkasiin hordofaa jirtan nan beeka jechuudha. Ammalleen qimamii kana jechuudha maankaa tokko haliibii yookaas watatii jedhamu sanatti naqaa jira jechuudha. Isa booda maankaan ni jira waliin rukutaa jechuudha. Sirriitti waliin rukutaa waan an godhu hundumaa sirriitti na hordofaan isiniin jechuu jaalladha obbolottan koo. Na hordofaa isiniin jechuu jaalladha uummata qashtii. Har'a kana egaa nyaata bareedaa isin nyaachisuu barbaada. Nyaata bareedaa piroostitiin chikinirraa akkamitti hojjetama maal isa barbaachisa isa jedhamu jechuudha walumaan ilaalla. Walumaan nyaanna har'a iraatiin mana kooti isiniin jechuu jaalladha. Uummata qashtii ammallee egaa anuma faana jirtu jedhee tan abdiif amantii qaba. Kanatti ashaboodhaa fi qimamii sana naqee jira waliin hin makaa jechuudha. Sirriitti akka inni wal nyaatu waliin hin makaa. Ilaalaa jirtu jedhee tan abdii qaba. Waliin hin makaa. Sirriitti akka inni wal nyaatutti jechuudha. Ashaboodhaa fi qimamii jechuudha. Waliin makee fixadheera jechuudha. Amma gaa jechuudha chicken kana jechuudha fuuneetii watatii yookaas immoo haliibii jennu sana keessa ka'anna jechuudha. Hundumasaa utuu irraa nan bifatin jechuudha. Har'a gaa nyaata bareedaa si nyaachisuu hedaa inshaallah. Nyaata bareedaa si nyaachisuu hedaa. Akkasiidha erga kana keessatti walitti qabannee booda yookaas immoo haliibii yookaas aannan kana keessatti walitti qabnee booda maal goonaa firiijii keessa ol kaa'anna jechuudha. Sa'aatii tokkoo fi firiijii keessa taa'uu qaba jechuudha. Firiijii keessa kaa'adhee sa'aatii tokko booda isinitti agarsiisa jechuudha. Nafaana tura. Okay, amma kana egaa deebi'ee isinii dhufeera jechuudha. Hordoftoota YouTube Saaraadhaa. Amma firiijii keessa jechuudha sa'aatii tokko kan ta'u isaa oliyyuudha kan inni ture jechuudha. Amma immoo kana akkasumatti akkuma jirutti jechuudha gara maaliifinna yoo jettanii gara daakuudhaa fidannee dhufnee jechuudha. Amma daakuu kana keessa akkamitti gangalchinaa akka daakuun kun nafa isaatti qaqqabatutti jechuudha. Sirriitti itti gangashina jechuudha. Itti gangashina. Amma gaatti gangashineerra isa booda bishaan keessa godhanna jechuudha. Bishaan kana keessa godhannaa jechuudha. Bishaan keessa godhee jira jechuudha. Sirriitti argamu kaameraan koo xiqqishuudha. Bishaan keessa godhee jira jechuudha. Isa booda immoo bishaan kana keessaa maal goonaa deebineeti baasna jechuudha. Deebinee baasnee sirriitti bishaan kun irraa coccobee bahuu qaba jechuudha. Sirriitti nafni isaa goguu qaba jechuudha. Isa keessan booda ammallee deebisnee maal gochuu qabnaa asumatti achis deebisnaa jechuudhaan. Asitti ergachiis deebisnee jennee sirriitti jechuudha. Nafa isaa kanatti sirriitti daakuun kun jechuudha itti galuu qabaan jechuudha. Nafa isaatti daakuun kun sirriitti itti galuu ni qabaa jechuudha. Daakuun kun sirriitti nafatti galuu qaba jechuudha. Yaa'u isinumatti agarsiisuudhumaa fi dhiifamaa wajjin gaantii namni hin uffanne jechuudha. Amma gala piroostidiinii akkas ta'ee jira jechuudha. Piroostidiin akkas ta'ee jira. Isinitti argama jedheetii yaada inshaallah. Isa keessan booda qodaa nitsuu yookaas immoo saanii yookaan tirii kanarra godhadhee jira jechuudha. Akkuma kana jechuudha. Isinitti argama jedheetii yaada.
isinitti argama deetii yaada. Gar fooliinsaa baay'ee tokko das nama jedha jechuudha. Baay'ee tokko das nama jedha jechuudha. Egaa akkasin jaallattan abdii amantiitiin qaba jechuudha. Guyyaa tokko maaloo kottuu manatti nu hojjedhu naan jechuun keessan hin hafu. Akkasiidha uummata qashtii koo dhugaa harki koo baay'ee minyaa hin jaallattu harka koo jechuudha. Inshaallah rabbi jedhee abbaa manaan koo numa godhate. Hima godhate abbaa manaan koo karaa harkaatti dhiisaa baqa. Karaa harkaatti waa'uudha baqa. Waa'uudha. Argaartu miti. Akka mudaa kunitti galuuf hinan ure. Akkana godheetan ure jechuudha. Muramaadha nafti isaa jechuudha. Akkasiidha uummata qashtii koo isinii galadheetii yaada inshaallah. Amma gara intiniitti deemna jechuudha. Gara zayitiitti asii achi deemnee zayitii keessa yeroo keenyee baasnu maal fakkaata piristidiin kun isa jedhamu waliin ilaalla. Okay, amma gaa deebinee dhufneerra jechuudha. Gara zayitiidha jechuudha. Walumaan ilaalla. Akkamitti akka hojjetamu jechuudha. Haaluma seera qabeessaanii. Piristidiin akkaataa akkamitti akka hojjetamu akka kanatti ilaalla jechuudha. Egaa haalli baay'ee naa mijataa miti. Buleewwan koo beekamaa wajjin isin jedhaan of kalchaa'e. Akkasii amma gaa piristidiin kun maal akka ta'uu fi eessatti akka deemaa jiru walumaan ilaalla jechuudha. Nafaana turaan isin jedha. Amma gaa inshaallah maali saarittiin kun harkisee akka mi'aa jechuudhaaf qophiidharra jirtu natti fakkaata. Inshaallah baay'inaan isinitti argamuu dhiisuu danda'a. Haala mijataa keessa hin jiru. Kanaadhaan isin jechuu jaalladha obboleewwan koo laa kanarra jira jechuudha. Sadarkaa kanarra jira jechuudha piristidiin inshaallah yeroo inni ba'u immoo isin agarsiisaa waliin nyaannaan isin jedha. Obboleewwan koo isin jaalladha. Egaan daqiiqaa 12 jechuudha as keessa tursiiseera jechuudha. Daqiiqaa 12 fi daqiiqaa 12 as keessa tursiisee jira jechuudha. Amma gaa yeroon keessaa zayitii keessaa ba'uu isaatii ga'eera jechuudha. Na hordofaa. Egaan obboleewwan koo piristidiin kana fakkaata jechuudha. Waaw በጣም ደስ ይላል። baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa waaqayyoodha. ያው ባይሰለ ይትረከን jechuudha. Inuma naasirratee jechuudha. እንግዲህ baay'ee isin marara jedheeti yaada abdii qaba jechuudha. Akkan isinitti tolu abdiitiin qaba. Uummata shaggaa uummata jaalala. Oh my god piristidiin kana fakkaata. Saarichoon keessan piristidiis ni hojjettee kunoo qophii addaatiin gara keessan dhuftee jirti jechuudhaan har'aan kana. Egaan obboleewwan koo piristidiin koo kana fakkaata jechuudha. Baay'ee kan nama hawwisiisu kan akka isinitti muhin qabu jechuudha. Waama isinitti argamaa jiruudha. እና ኮታ ሂኛና ንስኒን ጀራጀራ ኮታ ፈደሎ ስኒን ጀራጀራ እንግዲህ ጀልቀባ ካስተኒ ሃንገማቲ ወሬና ወጂን ቱርተን ጀቹዳ ዋቀዮ ጉዳ ጎዴ በራብትረኛ ከሰና ይብሱ በቃ ፕሪስቲዲን ኮ አስመረት ዱማቴ ጅራ አስመረትን ጎለባ ነጋና ታአ ስኒን ጃለዳ ወራቡላ